Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya oduu isaa kana qabannee dhiyaannee jirra. Kun biiftuu Oroodha. Keessan jajjabeeffadhaa laayik sheer godhuu hin dagatina. Kallattii mangarmata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Jeneraalli waraana PP Jeneraal Alamsheet Daggifee lola guutuu biyyattii keessatti deemaa jiruun wal qabsiisee ibsa kennee jira. ውስጣችን እየታመሰ ነው ያለው። አገሪቷ ቀደምት እንደተባለው እንደተጠቀሰው በቂ የተፈጥሮ ሀብት ያላት በቂ ፖቴንሻል ያላት ሀገር ነች። ለሁላችንም ይበቃ ባንቃማም ይበቃናል። ግን የልሂቃኑ ስስት እኔ ብቻዬን ካላስኳት ከሚል አስተሳሰብ ግን ወጣቶች ህይወት እንዲከፍሉ ሀገር እንድትደማ ያለን ሪሶርስ ወደ ሰላም ሳይሆን ወደ ጦርነት ብቻ እንዲውል እየተደረገ የቆየንበት ሁኔታ ነው ያለው። Raafama keessa jirra. Lolli biyyattii keessatti deemaa jiru qabeenya biyyattii nyaatee fixee jira. Lubbuu ilmaan namaa hedduus galaafatee jira jechuudhaan ibsa kan kenne yoo ta'u dabalata odeeffannoo isallee qabadhee jira. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru har'as itti fufee jira. Lola har'a bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffame irrattis waraana bilisummaa Oromoo injifannoo argadhe jedhee jira. Bakkoota hedduus yookaan daandilee hedduus to'adhe jedha. Gama mootummaatti hoo maaltu jedhame kan jedhus qabannee jirra. Guutuu isaa isin biraan kenna. Oduu gama kaabatiin jiruun immoo TPLF fi PP'n wal dura dhaabbatuun isaanii cimee jira. TPLF sochii cimaa taasisuunis gabaafamaa jira. Kanas isin biraan kenna. Guutuu oduu kanneeniitiif kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal dura duuban akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata wajji turuudhaan itti bohara. Godina Arsii Bahaa Aanaa Seerutti dubartiin ummata qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaaniif sagalee taate doorsisa hamaa jala jiraachuu fi yaaddoo hamaa nageenya isiitiif qabaachuu ibsitee jirti. Dubartiin tun ummata manneen isaanii irraa gubuudhaan qe'ee isaanii irraa buqqaanii bosonatti galan viidiyoo waraabuudhaan hawaasni addunyaa ummanni Oromoon bal'aan akka bira dhaabatuuf akka gargaaran waamicha gootee turte. Kanaan wal qabatee humnoonni mootummaa rakkoo ummata kanaa maa ibsite eenyu addunyaatti beeksisiin jedhe maaliif ummata kanaa sagalee taate jechuudhaaf lubbuu isii galaafatuuf akka isii doorsisaa turanii fi yeroo ammaa kana akka barbaadaa jiranis ibsitee jirti. Dubartii tana maqaan isii Maayaa Ahmad kan jedhamtu yoo taatu OMN waliin turtii taasiftee irratti isii nama siyaasallee akka hin ta'in of himtee jirti. Ummata qe'ee fi qabeenya isaa irraa buqqa'uun rakkoo hamaaf saaxilaman yeroo argitetti quuqama itti dhagahameerraa ka'uudhaan hawaasni Oromoo fi ummanni addunyaa gargaarsa barbaachisaa ta'e taasisuudhaan akka bira dhaabatan waamicha godhuudhaaf yaadeeti jechuudhaan dubbattee jirti. Maayaan itti dabaluunis akka jettetti rakkoon irratti dhaqqabuu danda'u jala miliquufis yookaan jala ba'uuf yaaluufis ani tasuma kana dura eessallee deemee fi karaa itti deemanillee kan hin beekne fi kun immoo rakkoo guddaa ta'uuf yeroo ammaa kanatti nageenya isiitii fi akkasumas warri isillee yookaan maatiin isillee rakkoo hamaa jala jiraachuu ibsitee jirti. Dhumarratti Maayaa Ahmad rakkoo isirra dhaqqabuu danda'u kana jala qaamni isii baraaruu danda'u yoo ka jiraatu taate akka dhaqqabaniif waamicha taasiftee jirti. Namoonni rakkoo isii kanaaf furmaata kaa'uu dandeettan bira dhaabbadhaa jennee jirra. Oduun itti aanu ajajaan waraana PP tokko waraana biyyattii keessatti deemaa jiruun wal qabsiisee ibsa kenneen waraanni biyyattii keessatti deemaa jiru kasaaraa guddaa dinagdee biyyattii irratti dhaqqabsiisee jira. Kasaaraa guddaa humna namaatii fi akkasumas kan biroollee mootummaa irratti dhaqqabsiisee jira. Bajanni waraanaaf bahee biyyattii keessatti waraanaaf oole hanga har'aa osoo gara misoomatitti kan deebi'u taate biyyattiin sadarkaan isiin irra jirtu sadarkaa ol aanaa ta'uu akeekuudhaan lolli deemaa jiru miidhaa guddaa dhaqqabsiisa jedhee jira. Kun immoo dhugaa jirtuudha. Jeneraalli odeeffannoo kana yookaan ibsa kana kenne Jeneraal Alamsheet Daggifee kan jedhamu yoo ta'u haasaa isaa irraa viidiyoo gabaabduu qabannee jirra kunooti. ውስጣችን እየታመሰ ነው ያለው። አገሪቷ ቀደምት እንደተባለው እንደተጠቀሰው በቂ የተፈጥሮ ሀብት ያላት በቂ ፖቴንሻል ያላት ሀገር ነች። ለሁላችንም ይበቃ ባንቃማም ይበቃናል። ግን የልሂቃኑ ስስት እኔ ብቻዬን ካላስኳት ከሚል አስተሳሰብ ግን ወጣቶች ህይወት እንዲከፍሉ ሀገር እንድትደማ ያለን ሪሶርስ ወደ ሰላም ሳይሆን ወደ ጦርነት ብቻ እንዲውል እየተደረገ የቆየንበት ሁኔታ ነው ያለው።
Akkuma haasaa isaa kana irraa dhageettanitti keessi keenya raafamaa jira. Biyyattiin qabeenya gahaa qabdi jedhamaa ture. Qabeenyi isiin qabdu kun hunda keenyaafuu nu gaha. Yoo walirraa fudhachuu baanneyyuu yookaan wal saamuu baanneyyuu kan nu gahuudha. Amma garuu qabeenyi kun waraanaaf ooluun isaa biyyattii dinagdee isii kuffisee jira. Rakkoo kan ta'e immoo biyyattii tana ana qofatu isii beeka, ana qofatu isii bulcha jechuudhaan nagaa dhiisanii gara waraanatti deemutu kanaan nu gahe jechuudhaan dubbatee jira. Itti aansunis qabeenya biyyattiitii fi bajata waraanaaf ramadamuudhaan kasaaraa guddaa dinagdee biyyattii irratti dhaqqabsiise akka itti aanu kanatti ibsee jira. በደርግ ዘመን ያው 6 ቢሊዮን ዶላር ገደማ ብድር ነበረባት የመከላከያ ለመከላከያ ከአብዛኛው ከቀድሞ ሶቪየት ህብረትና ከምስራቅ አውሮፓ ሀገሮች የተበደረችው ኢትዮጵያ በራሷም ወደ 5 ቢሊዮን ዶላር ነው የጨመረችው። ይሄ ተደምሮ ሲታይ ወደ 11 ቢሊዮን ዶላር ነው ለጦርነት ወጪ ሆነው። ይሄ ገንዘብ ለልማቱ ውሎ ቢሆን ወደ 2000 አንደኛ ደረጃና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ከመቶ በላይ ሆስፒታሎች ከ10 ያላነሱ ዩኒቨርሲቲዎችን መገንባት የሚያስችል ነበር። ጀነራል አለምሸት ደግፌ በጀታ ወራናፍ ባውን ወልቀበቴ ኢብስ inni kenne kan baay'ee namatti dhagaamuu fi nama dhukkubsuudha. Akka ibsa isaatti bajanni bara dargii waraanaaf bahee ture qabeenya biyyaa bira dabruudhaan kan Itoophiyaan biyya alaa irraa liqeeffatte doolaara biiliyoona 6 ture. Qabeenya biyyattii irraa immoo biiliyoona 5tu itti eda'amee ture. Itoophiyaan waraanaaf baaftee walumaa galatti doolaara biiliyoona 11 ture. Bajanni waraanaaf bahe kun gara misoomatitti osoo kaas deebuu taate manneen barnootaa haayiskuulii fi manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa hanga lammaffaa 2000 kan ijaaru, hospitaalota 100 ol kan ijaaru, yuunivarsiitii 10 ol kan ijaaru ture. Kun akkuma jirutti ta'e waggoota 5 darban kana immoo bajanni waraanaaf bahe baay'ee guddaa fi yeroo ammaa kana biyyattiin sadarkaa kufaatii irra akka geettuuf sababa tahee jira. Biyyattiin hiyyoomtee jirti. Bajata waggoota 5 darban kana waraanaaf bahe hanga isaa kaa'uu baatus bajanni kaa'ame kun akkaan guddaa fi yeroo ammaa kana dinagdeen biyyattii kufaatii irra akka geettuuf sababa kan ta'e jechuudhaan kan dubbate yoo ta'u, walumaa galatti bajanni waraanaaf bahe kun misoomaaf osoo kan oolu taate biyyattiin har'a eessa jirti jechuudhaan dubbate. Garuu Itoophiyaan qabeenya gahaa osoo qabdu qabeenya kanaan misooma bal'aa hojjechuu fi biyyattii guddisuu osoo dandeettu waraana fi rakkoo nageenya biyyattii keessatti deemaa jiruun kan biraa hafu biyyoota ollaa isiitii gadi taatee jirti jechuudhaan kan dubbate. Walumaa galatti rakkoon biyyattii keessatti yoo xiqqaate waggoota 5 dabraniif deemaa ture biyyattii akka biyyaatti itti fufuufis rakkoo ta'aa jira jechuudhaan rakkoon biyyattiin keessa jirtu maal akka ta'e ibsee jira. Dhugaadhaaf rakkoo kana haala kanaan yoo kan ibsu taate baay'ee kan fudhatama qabudha. Garuu burjaajii uumuudhaaf yaada kana kan dhiyeesse yoo ta'u taate rakkoo hamaa biyyattiin amma keessatti kuftee jirtuuf furmaata ta'uu kan hin dandeenyedha. Garuu akka inni yaadu kanatti hunduu yaadee nagayaaf dhimmame rakkoo jiru mariidhaan furuudhaan biyyattii rakkoo kana keessaa baasuuf hojjannaan wanti nama dhibu hin jiru. Ammas taanaan waraanni rakkoo hin furu. Waraanni biyya hin misoomsu. Umrii ofii dheereffatuuf dhiittaa mirga namoomaa lammiilee nagaa irratti guutuu biyyattii keessatti raawwatamaa jiru dhaabuun furmaata isa jalqabaati. Hawaasa bal'aa ittiin sodaachisuuf nama nagaa lubbuu galaafatuun furmaata hin ta'u. Lubbuu namoota nagaatiin immoo daldala siyaasaa daldaluun cubbuu guddaadha. Kufaatii hamaa fida. Eessallee nama hin ga'u. Kana hubatuudhaan waraana biyyattii keessatti deemaa jiru wal qabatee waraanni mootummaa namoota nagaa irratti tarkaanfii fudhatu manneen uummataa gubuu qabeenya uummataa barbadeessu haal duree tokko malee dhaabuun furmaata isa jalqabaati. Oduu kaaba Itoophiyaa irraa arganneen immoo TPLF fi PP gidduutti muddamsuun jiru akkuma itti fufetti jira. TPLF sochii cimaa taasisaa jiraachuu fi kallattii garaagaraatiin PP irratti lola banuuf qophiin taasisaa jiru cime jechuudha maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasaa jiru. Kaleessa galgala jechuudha amajjii 27 2026 sa'a 2 irratti loltoonni TPLF karaa waajjiraatii fi raayyaa qobbootiin naannoo Affaar magaallee seenuudhaaf sochii jalqaban jechuudhaan gabaafamee jira. Gama biraatiin immoo lixa Itoophiyaa naannoo Beenishaangul Gumuz irraan lola guddaa banuudhaaf humna guddaa fi meeshaalee gurguddaa hedduu kuufataa jirti jechuudhaan
Maddeen odeeffannoo hedduun gabaasaa kan jiran yoo ta'u kunis gargaarsa mootummaa Suudaaniin akka ta'es himaa jiru. Nama biraatiin immoo lolli naannoo Amaaraatti loltoota mootummaatii fi hidhattoota naannoo Amaaraa gidduutti deemaa jiru cimee itti fufulleen kan gabaafamaa jiru yoo ta'u loltoonni PP hedduun ajajoota isaanii wajjin kan booji'amanii fi akkasumas ajajoonni waraanaa hedduus miidhaan lubbuu kan irra dhaqqabe ta'uu gabaafamaa jira. Isaan viidiyoo itti aanu kanarratti argitan kunniin booji'amtoota naannoo Amaaraatti booji'aman yoo ta'an hedduun isaanii umriin isaanii baay'ee xixiqqaa fi lolaaf kan hin gahin naannolee biroo irraa kan garas geeffamanidha. Hedduun isaanii naannoo Oromiyaa irraa kan garas geeffamanii fi fedhii isaanii malee dirqaman garas geessuudhaan rakkoo hamaaf saaxilamuu isaaniitu kan himame. Oduun itti aanu lolli Oromiyaa zoonilee garaagaraa keessatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Har'as waraanni bilisummaa Oromoo zoonilee garaagaraa keessatti loltoota mootummaa waliin barraaqan lola gaggeessuu beeksisee jira. Lixa Oromiyaatti waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa bakana fufteedhaan godinaalee garaagaraa keessatti aanaalee hedduu keessatti loltoota mootummaa waliin lola cimaa gaggeessuu fi lola gaggeessaa ture irrattis miidhaa guddaa kan qamatii fi kan lubbuu loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatuun injifannoo argatuu beeksise. Har'as barraaqan aanaalee garaagaraa keessatti loltoota mootummaa waliin lola gaggeessuu fi lola gaggeessee irrattis injifannoo argatuu beeksisee jira. Guyyaa kaleessa Wallagga Bahaa aanaa Diggatti lolli gaggeeffamee ture lola addaatii fi injifannoon addaa kan itti galmaa'e jedhee jira. Loltoonni mootummaa hedduun addunyaa kanarraa godaananii hedduun madaa'anii warri carroome immoo loltoonni PP 17 booji'amuu odeeffannoo kana isin hin geenne turre. Har'as lixa Oromiyaa Wallagga lixaa aanaalee garaagaraa keessatti lola gaggeessee turan injifannoo argadhe jedhee jira. Aanaa Boojii Dirmajii ganda lalisaa Baabboo bakka addaa Ayyaan Dhibbaffaa jedhamutti lola loltoota mootummaa waliin gaggeessan miidhaa guddaa kan qamatii fi kan lubbuu irratti dhaqqabsiisuun meeshaalee waraanaa irraa hiikkadhe jedhee jira. Hedduu madeessuun hedduu addunyaa kanarraa godaansuun tokko baay'atti harkaan qabuu fi gama meeshaanis meeshaa garaagaraa irraa hiikkatuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. AKM 6 fi kan biroollee hiikkatuun injifannoo irratti argatu waraanni bilisummaa Oromoo bakkichaa beeksisee jira. Haaluma wal fakkaatuun achuma lixa Oromiyaa Wallagga lixa aanaa mana Sibuttis har'a barraaqan injifannoo argatuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Har'a waxabajjii 28/2026 barraaqan aanaa mana Sibuu ganda Rigaa Sajjii jedhamutti loltoota PP waliin lola gaggeessuu kan beeksise waraanni bilisummaa Oromoo lola loltoota PP waliin gaggeessee irrattis injifannoo argadhe jedhee jira. Lola bakka addaa gabaa Dafnoo jedhamutti daandii aspaaltii yookaan gurraacha irratti loltoota mootummaa waliin lola gaggeessee tureen daandicha guutumaan guututti to'ate jedhamee jira. Walumaa galatti har'a lixa Oromiyaatti bakkoota garaagaraatti lolli gurguddaa fi baay'ee cimaa ta'e loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Bakkoota garaagaraatti daandii gurraacha irratti lola gaggeeffame irratti waraanni bilisummaa Oromoo daandii gurraacha bakkoota hedduutti to'atuu fi miidhaa guddaa loltoota PP irratti dhaqqabsiisuu viidiyoo gadhiiseen agarsiisee jira. Dhiyeessuuf garuu namatti hin tolu. Tarkaanfii fudhatee jira. Lola bakkoota garaagaraatti loltoota PPT fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru kanaan wal qabatee gama mootummaatti wanti jedhamee jiraachuu baatullee mootummaan humna guddaa bobbaasuun lixa Oromiyaatti waraana bilisummaa Oromoo waliin lola guddaa gaggeessuu fi akkasumas garee cimdoo jechuudhaan of waamu kallattii sanirraa lola banee jedhee irrattis tarkaanfii fudhadhe jedhee jira. Gama biraatiin loltoonni PP mooraa waraanaa mootummaa gadhiisuudhaan gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuu itti fufanii jiru. Haaluma kana isaan viidiyoo irratti argitan kun giddugala Oromiyaa irraa gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuudhaan waraana bilisummaa Oromootiin simannaan taasifamuu fi waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kan hanga ammaa kana hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu nagatti nu tura.